Akkam jirtu daawwattoota Gamee Miidiyaa. Odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aan isinitti himan jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaa akkanaan isinitti himu ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad Lammaa Magarsaa dabarfamee akka isaaf kennamu gaafate. Akka Itiyoophooram gabaasetti bulchiinsi Dr. Abiyyi Ahmad mootummaan Xaaliyaan obbo Lammaa Magarsaatiin dabarsee akka kennu gaafatee jira. Dhimma kana bal'inaan kanaan isinitti himu ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin immoo Lubii Balaayi Mokonnin hidhaa waggaa 5 fi birrii 10,000tiin akka adabamu manni murtii isatti murteesse. Lubii Balaayi Mokonnin maal balleessina manni murtii adaba kana murteesse gabaasa bal'aa dhageessu akka dhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin immoo Seeneetarri Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuuf malaamaltummaa fudhate hidhaa waggaa 11tiin adabame. Dhimma kanas bal'inaan isinitti hima. Egaa daawwattoota Gamee Miidiyaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduutti darba. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad obbo Lammaa Magarsaa dabarfamee akka isaaf kennamu gaafate. Akka Itiyoophooram gabaasetti bulchiinsi Dr. Abiyyi Ahmad mootummaan Xaaliyaan obbo Lammaa Magarsaatiin dabarsee akka kennu gaafatee jira. Itti Maajoor Shuumii raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kan ta'e Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi Komishineerri Poolisii Federaalaa obbo Dammallaash dhimma kana irratti deddeebi'anii mootummaa Xaaliyaaniin haasofsiisaa turaniiru. Mootummaan Xaaliyaanis dhimma kana irratti obbo Lammaa waamee wajjin haasa'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa akka hordofaa jirus obbo Lammaatti himee jira jedha gabaasni Itiyoophooram gabaase kuni. Jalqaba irratti obbo Sisaay Tolaatiin kan hoogganamu waajjirri nageenyaa humnoota nageenyaa fi basaasaa Xaaliyaaniif gaaffii dhiyeessanii obbo Lammaan shororkeessitoota waan deeggaruuf dabarsaatii nuu kennaa jedhanii kan gaafatan yoo ta'u, mootummaan Xaaliyaan garuu deebii isaaniif hin kennine. Namoota itti dhiyeenyaan obbo Lammaa Magarsaa beekan irraa odeeffadhe jechuun akka Itiyoophooram gabaasetti gaaffiin kun mootummaa Xaaliyaaniif kan dhiyaate mariin araaraa marsaa lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu Taanzaaniyaatti utuu hin gaggeeffamiin duradha. Marii Taanzaaniyaa Daar Salaam marsaa lammaffaa erga gaggeeffamee booda garuu dhimmi obbo Lammaa Magarsaa aangawoota mootummaa Itoophiyaa gurguddoodhaan qabamee jiraachuu isaa kan ibse Itiyoophooram. Bu'uuruma kanaan Komishineerri Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el gara Xaaliyaanitti imaluun hooggantoota isteet poolisii biyyattii wajjin dubbatee jira jedha. Dammallaash Gabra Mikaa'elis Lammaa Magarsaa shororkeessitoota deeggaraa kanaafuu qabaatii dabarsaa nutti kennaa jechuudhaan qaamolee mootummaa Xaaliyaaniif gaaffii dhiyeesse. Kunis kan ta'e walakkeessa bara darbee keessa yoo ta'us garuu komishineerichi mootummaa Xaaliyaan irraa deebii gaarii hin arganne jechuun Itiyoophooram gabaasa isaa keessatti ibsee jira. Itti aansuun immoo gara Xaaliyaan kan imalan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaati. Biraanuu Juulaas waraanni Itoophiyaa kan ittiin wal lolaa jiru shororkeessitoota biyya keessatti Lammaa Magarsaa qindeessee jirudha. Kanaaf Lammaadhaan dabarsitanii akka nuuf kennitan isin gaafanna xalayaa jiru qabatee deeme. Xalayichas ministeera raayyaa ittisa Xaaliyaaniif kenne. Ta'us garuu gaaffiin kun mootummaa Itoophiyaatiif hin milkaa'in hafe jechuudhaan gabaasee jira. Yaa ta'u malee qaamoleen nageenyaa fi raayyaan ittisaa Xaaliyaan dhimmicha ministeera dhimma alaa biyya isaaniif erga dabarsanii kennaniin booda ministeerri dhimma alaa Xaaliyaan obbo Lammaa Magarsaa waamee haasofsiisee jira. Lammaadhaan waamee kan isa haasofsiisee fi mootummaan Itoophiyaa isa qabanii dabarsanii akka isa kennaniif gaaffii dhiyeessaa jiraachuusaa Lammaatti kan hime. Kanaan dura Itoophiyaatti ambaasaaddara Xaaliyaan kan turanii fi amma immoo waajjira dhimma alaa Xaaliyaan keessatti hoogganaa dhimma Afrikaa kan ta'an Mister Gooseppeedha. Namni kunis biiroo isaatti obbo Lammaadhaan waamee haasofsiisee mootummaan Itoophiyaas akka isa dabarsanii kennaniif gaaffii dhiyeessaa jiraachuusaa erga Lammaatti himeen booda mootummaan Xaaliyaan garuu nageenya hojjettoota waajjira mootummoota gamtoomanii eeguuf dirqama waan qabuuf kana gochuu akka hin dandeenye mootummaa Itoophiyaatiif ibsuu isaanis Lammaatti himanii dabarsanii akka isaan kennes isaan mirkaneessaniiru jedha gabaasni Itiyoophooram kun. Odeeffannoo kanas kan gabaase Itiyoophooram odeeffannoo kanaan argadhee namoota obbo Lammaatti dhiyaatanii fi isa haasofsiisan irraati jechuudhaan gabaasee jira. Yeroo ammaa kana obbo Lammaa Magarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin kan hoogganamu sagantaa nyaata addunyaa keessatti gorsaa ta'uudhaan tajaajilaa jira. Mootummaan Xaaliyaanis hojjetaa dhaabbata gamtoomanii kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa qabanii mootummaa Itoophiyaaf akka hin kennine erga obbo Lammaatti himaniitiin booda miidhaan biraa akkasirra hin geenye garuu of eeggannoo godhe jedhanii Lammaadhaan gorsanii jirus jedha gabaasni kuni. Bara 2018 bara jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufetti obbo Lammaan Dr. Abiyyiif aangoo Oromiyaa irratti qaban illee dabarsanii kennuun isaanii akka Dr. Abiyyi Ahmad muummee ministeeraa ta'uuf haala mijeessuun isaanii kan yaadatamadha. Itti aansuunis garaagarummaan ilaalchaa isaan gidduutti uumameen booda paarticha keessatti dhageettii dhabuu isaanii VOA'tti himuun isaaniis ni yaadatama. Egaa obbo Lammaa Magarsaa itti aansuunis biyyaa ba'uun yeroo ammaa kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti kan hoogganamu sagantaa nyaata addunyaa keessatti gorsaa ta'uun tajaajilaa jiru. Daawwattoota keenya dhimma kana irratti akka baratan kan barbaannu nuti akka Gamee Miidiyaatti obbo Lammaa Magarsaa quunnamnee waan isa gaafanne isarraa mirkaneeffanne hin qabnu. Gabaasni kun gabaasa Itiyoophooram irraa argannedha. Amma gara oduu biraatti darba. Oduu biraatiin Lubii Balaayi Mokonnin hidhaa waggaa 5 fi birrii 10,000 akka adabaman itti murtaa'e.
lakkoofsa herreegaa gamtaa Afrikaa irraa doolaara miliyoona 6,50 waliin dhoobu yaaluun yakka malaammaltummaan kan himataman Luba Balaayi Mokonnin adabbii hidhaa waggaa 5 fi birrii 10,000 irratti murtaa'ee jira. Mana murtii olaanaa federaalaa Lidataatti dhaddachi dhimmoota yakka malaammaltummaa ramaddii sadaffaan oolmaa kanaan dura amajjii 15 2025 ragaalee bitaa fi mirgaa dhiyaatan qorachuun himatamtoonni yakka himatamaniin balleessaa raawwachuu isaanii itti murteessuun isaanii yaaddatama. Shakkamtoonni 5 galmee Luba Balaayi Mokonnin jalatti himataman gamtaa Afrikaa irraa kaffaltiin akka raawwatamuuf ajajni tokkoyyuu osoo hin jiraatin doolaarri miliyoona 6,50 akka kaffalamuuf sanada sobaa baankii dhiyeessuun kaffaltii gaafachuu isaanii yakka waliin dha'uu cimaan himatamuun kan yaadatamudha. Haaluma kanaan himatamtoonni lakkoofsa tokkoffaa hanga sadaffaa jiran dhaddachaaf dhiyaachuun ibsimannaa isaan kan qaqqabe yoo ta'u, himatamtoonni arfaffaa fi shanaffaan ammoo teessoon isaanii argamuu dhabuu hordofee himanni isaanii akka adda citu taasifamee jira. Himatamtoonni kunneen ragaa isaa dhiyeeffatanii kan turan ta'us ragaan isaan dhiyeeffatan ragaa abbaan alangaa dhiyeesse qolachuu dhabuu isaatiin himatamtoonni murteen balleessummaa itti murtaa'eera. Haaluma kanaan manni murtii dhaddachaa amajjii 30 2025 ooleen himatamaa tokkoffaa Luba Balaayi Mokonnin hidhaa cimaa waggaa 5 fi birrii 10,000 himatamtoonni lammaffaa fi sadaffaa tokkoon isaanii hidhaa waggaa 3 fi ji'a 3 fi birrii 3,000 itti murtaa'etu jira. Oduu biraatiin Seeneetarri Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuuf malaammaltummaa fudhate hidhaa waggaa 11tiin adabame. Seeneetarri Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf Masirii irraa maallaqa fudhachuun hojjechaa tureera jedhame hidhaa waggaa 11tiin adabamuun beekamee jira. Seeneetarri maqaan isaa Niiw Jaarsi Boob Meendees jedhamu kun yeroo seeneetara turetti dantaa Masirii eegsuuf maallaqa fudhachuun hojjechaa turuunsaa beekameetu jira. Meenzer maallaqaa fi konkolaataa Meerseedis Beenz Masirii irraa fudhachuu manni murtii mirkaneeffatee kan jiru yeroo ta'u, himatoonni wal fakkaatan 16 Meendeez irratti dhiyaachuu BBC'n gabaasee jira. Kana malees Waa'eel Haanaan jedhamu Masirii fi Meendeez wal qunnamsiisuu yakkamee hidhaa waggaa 8 fi adabbii doolaara miliyoona 1.25 adabameetu jira. Oduu biraattan darbaa egaa daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa ta'an sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaan argattu. Amma oduu biraattan darba. Oduu keenya xumuraatiin xiyyaarri imaltootaa fi hojjettoota xiyyaaraa 64 fe'ee ture erga qilleensa irratti heelikooptera waraana Ameerikaa waliin walitti bu'ee booda Waashingitan DC'tti laga tokko keessatti kufuu isaa BBC'n gabaasee jira. Hagammaatti laga Pootoomaak keessaa reeffi namoota 18 kan baafame yoo ta'u, gareewwan barbaachaa fi baraarsaan bishaan qorraa garmalee keessatti sakattaa akka jiran miidiyaan US gabaasaa jira. Aangawoonni Ameerikaa taatee kana qorataa kan jiran yoo ta'u, buufata xiyyaaraa biyyoolessaa Roonaald Reegan Waashingitan kan naannoo sana jiru balallii hunda dhaabeetu jira. Dabalataanis loltoonni Ameerikaa 3 balallii kana keessa akka turan CBS gabaasee jira. FAA'nis boordii nageenya geejjiba biyyoolessaa NTSB waliin ta'uun taatee kan akka qoratu ibsetu jira. Hagammaatti miidhaa qaqqabe ilaalchisee ibsi kenname kan hin jirre ta'us haa ta'u malee reeffa namoota 18 bishaan keessaa baafamuusaa CBS gabaaseetu jira. Gabaasni jalqaba miidiyaa Ameerikaa irratti ba'e akka agarsiisutti xiyyaarri imaltoota laga Pootoomaak irratti bakka lamatti gargar ba'ee mul'ata kan jiran yoo ta'u, heelikoopterri immoo bishaan keessatti garagaltee turte. Poolisii fi kutaan ibiddaa bishaan baay'ee qorraa keessatti namoota lubbuun hafan barbaadaa kan turan yoo ta'u, bidiruuwwan poolisii gargaaraa akka turan CBS News gabaaseetu jira. Barbaachii fi baraarsi kun buufata xiyyaara Roonaald Reegan kan naannoo laga kanaa jiru irraa mul'achuus danda'eetu jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraampiif waa'ee balaa suukkanneessaa kana irratti ibsi guutuun isaaf kennamuu fi dhimmichatti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu isaas dubbatanii jiru. Pireezidaanti Tiraampis waaqni lubbuu isaanii haa eebbisu jechuudhaan dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaanis Pireezidaanti Tiraamp hojii ajaa'ibsiisaa deebii kennitoota jalqabaa keenyaan hojjetame baay'ee galatoomaas jedhanii dubbatanii jiru. Pireezidaanti itti aanaan JD Vance kanneen balaan mudateef kadhannaan akka taasifamus gaafatanii Ministeera dhimma alaa Piiter Heegseetii fi Ministeerri geejjibaa Seenduu fi kan muudamni isaanii dhiyeenya mirkanaa'eef haalicha hordofaa jiraachuu isaanii dubbatanii hojii gaggeessaa olaanaa daandiiwwan qilleensa Ameerikaa Roobaart Isuun balaa mudate kanarratti gadda cimaatti dhaga'ame ibsuudhaan marsariitii daandii qilleensichaa irrattis maxxansaniitu jiru. Egaa daawwattoota gammee miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboon guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa ta'an sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu waan waliin turtaniif galatooma nagaan turan.